Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti dhahamu. Barnoota koollee kutaa tokkoo hanga 10tti maatii koo biratti ergan baradhee booda jaa isa haa godhuuti jaalalli na qabee hiriyoonni koo eessayyuu si jalaa hin dhaqu dhiirri booddee ni heerumtaa obsii otuu naan jedhanii dargaggeessa akka maleen jaalladhe ofii naannooma keenyatti suuqii qabu yeroon ani kutaa 7 baradhurraatii kaasee jaalallee waliif taane barnoota kiyya kutaa 10 xumuree jennaan gaa'ela si waliin hin dhaabbadha jedheen waadaan galeefiitti tole jedheen waadaa koo hin nyaadhu jedheen gaa'ela isa waliin hin dhaabbadhe jaalallee koo yookiin immoo abbaa manaa koo kana waliin yeroowwan qaqqaalii ta'an hedduu isa waliin hin dabarse waan hundumaa karaa isaan baradhe qubee jaalalaa a jedhee kan na barsiise isaa garaagarummaan umurii anaaf isa gidduu jiru yoo xiqqaate waggaa 15 ni ta'a haa ta'uutii garuu nama yookiin immoo dhiira waggaa 15 na caalu mitiitii waggaa 5 iyyuu kan na hangafu hin fakkaatu fuulli isaa guyyaadhaa gara guyyaatti ijoollee mataa bulaam bareedinni simboonsaas addadhaam waggaa 3 guutuu jaalalaan yeroon ani waliin turetti waa'ee seenaa jaalalaasaa kana ni beeku kanaan dura dubartoota waliin 2 waliin hariiroo jaalalaa jalqabee haa ta'uutii garuu milkaa'uu fi didee gananii waadaa isaa nyaatanii biyya hambaa akka jiran malee sanaan alatti dubartoonni kunillee eenyu akka ta'an eessa akka jiraatan wantan beeku hin qabu sababiin isaa immoo isaanumtuu hiriyoota isaatiin anaa fi isaan gidduullee garaagarummaa waggaa 5 hanga waggaa 10tu jira yeroon ani isa waliin jirus ta'e yeroon isatti heerumetti waa'ee isaanii eenyu akka ta'anillee wantan beeku tokkollee hin qabu yeroo waa'ee isaanii kaasu imimmaan buusee waan boo'uuf dhiirri immoo kan imimmaan buusu yoo daran miidhame qofa akka ta'e waan hin beekuuf lapheesaa hedduu miidhaniiru jedheen isaaf qusadhaam atis har'a moo bor naganta jedheen nan sodaadha naan jedhaam maarreegaa akkuman waadaa galeefiitti maatiin koo hiriyoonni koo obboloonni koo lakkii obsii barnoota kee xumuradhu kolleejjiillee baradhu otoo isaan naan jedhanii lakkii kanani waadaa galee fi barnoota koo kana xumureen isa waliin akkan jiraadhudha irraa nan qabiinaa isa waliin jiraachuun barbaada jedheen dideen itti heerume shakkii kan hin qabne gara biraan gaa'illi koo cidha ajaa'ibaa gaggeeffamillee ture namni kun yookiin immoo abbaan manaan koo yeroon gaa'ila isa waliin gaggeeffadhu gara naannoo keenyaatti dhufee suuqii mana ajaa'ibaa keessatti hojjechuu kan jalqabe reefu waggaa 4 walakkaadha magaala keenya dhufee waggaa 4 walakkaa booddee gaa'ila ana waliin ijaarrate anis lubbuu kootiin ol isan jaalladha ijoollummaa koo kabaja koo eenyummaa koo waan tokko otoo ofiif hin qusatiin jaa isaa godhu malee jaalaladha jedheen isaaf kenneen isa waliin jiraachuun jalqabe ergan heerumee booda maatiin kiyyallee gaa'ila kiyya naaf fudhatanii anaa fi maatii koo gidduutti hariiroo bareedaatu uumame walitti dhiyoo waan jirruuf wal keessa jiraachuu jalqabne haa ta'uutii garuu gaa'ila booddee maatiin ilmaas maatiin intalaas kan eegan ilmaanidhaatii takkaa garaatti gaafan godhadhu baatii 4tti dhalli koo narraa ba'e haalli jalqaba irratti narraa ba'uusaa anaaf akka carraa mudannoomaan natti fakkaatee ture haa ta'uutii garuu ta'e jedhee itti yaadee karoorsee abbaan manaan koo kan narratti raawwatedha waanuma akka tasaa ta'e natti fakkaate malee yeroo sanaaf waan karoorsee godhe natti fakkaate hin turre daa'imni baatii 4tti narraa ba'e si'a lammaffaa ariifadheen baatii 6 otoon guutiin daa'ima nan ulfaa'e
Si'a kanammoo naa jabaatee naannoo baatii 7 yeroo guutu guyyaa da'umsa koo eeggachaa toon jiru maatiin koo wantoota barbaachisan qopheessaa otoo naaf jiranii guyyaa tokko walitti buunee gaa'iladhaatii kaballaadhaan maddii keessaa si'a 2 erga na rukutee booda miila koo jala na dhiitee lafatti na kuffisee miila isaatiin garaa koo keessaa asii gadi na rukutee dhala maal naaf deessaa dhagaa dahi naan jechuun arraba isaatiin daa'ima ta'ee naaf dhalachuuf kan ture dhalli koo dhiiga ta'ee gadameessa koo keessaa ba'ee yeroo kanatti ture anaa fi inni walitti bu'insa guddaa keessa kan seenne dhala koo ajjeeste jedheen isa himadha isa komadha maatiin koos anis roottan koos isa jibbine haa ta'uutii garuu jaarsolii walitti qabee abbaa koo fi obboloota koo hangafaa dogongoreenidha gaa'ela keessatti walitti bu'uun hin uumamaa ani akkana na jalaa taate jedheen yaadeen beeku baga rabbi isheedhaan lubbuu ishee naaf oolche malee kanaan booddee akka killeetti ishee kunuunseen waliin hin jiraadha jedhee karaa jaarsolii dhufee na araarfate jaa isa haa godhu malee anis akka ajaa'ibaatti san jaalladha tole jedheen isa waliin jiraachuutti hin fufeem haa ta'uutii garuu nagaa naaf kennuu dideem beekaa nagaa na dhowwaa booddee irratti afaan kootiin jireenyi kunis natti ulfaateera mee gara biyya hambaatti na ergii waggaa 2 yookiin immoo 3 sirraatii boqodheen dhufaa jedheen gaafadhaaniim yaada kiyya akkanaaf deeggaraniif maatii koottillee himeen biyya hambaan deemaa yeroon jedhuuni lakkii antala koo jaarsi kee maal dhabeeti biyya hambaa deemtaa kun gaa'ela diiguu ta'a dhiira ammaa jaalallee yookiin jaartii biyya hambaatti ergate amanuun rakkisaadha dafqa kee sirraa fixee dubartii biraa waliin gaa'ela dhaabbataa nuti yerootti isa hordofnu hin qabnu haa tolus haa badus hanga dhuma isaa bartutti waliin jiraadhu naan jedhaniim duruu yaada maatii koo mormuutiin hin beekama nan dideeniim waan isaan natti naafan yookiin immoo na miidhuudhaatiif narratti ka'an yookiin immoo maatiin koo gara kiyya goruu didan bodheen isaaniitiin nan odeem abbaa manaa koof garuu yaanni ani dhiyeesse irra keessa arrabaan lakki hin ta'u jechuu fedhus garaa isaatiin garuu biyya hambaa akkan deemu kaayyooma isaa jalqabaa isa waliin jireenyi yoo naaf ta'uu didu akka filannootti yookiin inni naaf qopheessa yookiin immoo an akkan qopheeffadhu gochuun arraba kootiin akkan biyya hambaa deemuuf fedhii qabu itti himeen isa namni gara biyya hambaa dhaquuf piroosesii hedduu fixu anaaf garuu paaspoortii waliin torbee 2 keessatti gara biyya hambaatti imala koon taasisee tole yoo ati hin deemte ta'e namni ani beeku jira jechuun nama sana bira finfinneetti nageesse wanta kanfalamuu qabu kanfalee imala koon taasisee ammallee namni kun abbaa manaa koodha jedheetiin beeka malee duuba koorra wanti gara biraan ni jira jedheen shakkii tokko hin qabu karaasaa odeeffannoo jiran hunda akka inni itti cufu hin beeku namnillee waa'ee isaan dubbatu lakki inni moo suuqii masaa keessa oolee bula isaatii gadi ba'u argineellee hin beeknu kannaan jedhani malee abbaa manaa kee shakkineerra dubartii abaluu waliin jira yerootti jedhamu hin dhaga'amu haa ta'uutii garuu battaluman ani gara biyya hambaa dhufetti ana waliin akka adda bahe itti himuun mooraa makareeffatani keessa obboleettii haadha manaa mooraa sanaa waliin hariiroo jalqabee hanga seera qabeessaan adda bahinsa kiyya raawwadhutti icciitiitiin waliin taana jechuun dhoksaan isheenis isa waliin jalqabdeetti dubartiin umrii heerumaarra geesse dhiirri nan si fuudha jedhee jennaan kanaa olitti jechi ishee gammachiisu hin jiraatu mucayyoomti ana booddee qabamte kunillee yoo xiqqaate gara waggaa 10 anaatiin ni hangafti isaaf wal madaalu jechuudha maarreegaa biyya hambaa akkuma deemeen lafan bitaa baajaajiin bitaa konkolaataan bitaa seeraan maallaqa hojjedhu hin balleessin maatii keedhaaf erganani kaayyoo karoora anaaf siif hin baase galmaan ga'u erga guunnee booda isaaniin gargaar meezoo tokko isaaniif ergite jechaa dhagahee jennaan dhuguma ati na hin jaallattu galma kootiin nageessisuu hin feetu jedheen si komadha jechuun na hidheem maal jedhama ree kun sila hidhamuu malee dhugaatti maatiin koo gargaarsa guddaa kan barbaadani miti of gahoodhaam haa ta'uutii garuu namni haadhasaaf abbaasaaf obboleettiisaaf waama xiqqoo tokkollee hin godhu ani isumatti erga malee maatii koo ilaaleen hin beeku biyya hambaa keessa fayyaa ta'een
waggaa tokkoof baatii 6 hojjedhe. Turtii waggaa tokkoof baatii 6 booddee na dhukkube, hojiis hojjechuu hin dadhabe. Biyya hambaatti immoo namni siniif beeku hin jiru mitiire, nan dhufaa na dhukkubeera yeroon jedhu maalitti gadhufta? Maal hojjetteeti? Hiyyeessa gootee nu hambisuu fi reyoonni kee waggaa 4 waggaa 5 hojjetu, ati waggaa 2 toon guutiin nan dhufa kan jettu eenyu waan taateefi jechuun akka ani hin dhufne na dideem. Mana yaalaa yeroon deemu gadameessi kee infekshinii godhateeraa naan jedhanii natti manii maallaqa yeroo sanaa miindaa kiyya jechuudha qorichumatti hin fixaamu. Yeroon gadi ba'uuf naaf eeyyamamtullee sababa dhukkuba kootiif baay'ee xiqqoodha. Isumaaf immoo deemeen qoricha bitadhee deebi'amu. Kanaan otoo hin jiruuti biyya hambaa baheen waggaa tokkoof baatii 9 yeroon fixu miiseejiin nama naasisu tokko bilbila kootti naaseene kallacha lakkoofsa bilbilaa kootiin jechuudha. Kunis kan jedhu haati dabaree irraatii miicamtu goyyoonfamtee gara biyya hambaatti dhufte sidha jedhanii maallaqa kee miti fayyaa kee eeggadhu naan jettee mucayyoon tokko naaf barreessite. Eenyu jedheen bilbila ishee imoo keessa yeroon galchu suuraa laphee malee kan ishee argachuu hin dandeenye. Telegiraamii irras akkas nan barbaade. Toora feesbuukii irra yeroon seenu dhalattuu naannoo bakka dhalootaa abbaa manaa kooti. Ganda tokko jechuudha. Kallachan bilbileef na hin jechuudha. Eenyu akkan ta'e beektaayii waan ati barreessite maalii yeroon jedhuni eeyyeen abalu jedhamta. Abalu abbaa manaa koo ture. Amma immoo siitiin fuudheera. Ati ishee sadaffaadha. Anaaf sii gidduu dubartiin gara biraa turte. Har'a akka dhukkubsattee akka ati hin galleef si dhorkaa akka jiru tooftaadhaan abbaa manaa keerraatiin dhagahe. Eenyummaa kee baruun baay'ee natti ulfaanne. Bilbila kee argachuutu baay'ee natti ulfaate. Har'aa kaastee maallaqa keessatti hin ergiin. Isa yoo ta'e anaan maallaqa waggaa 4tti hin dhama'e xumureera jedhee nama birattis seera birattis harka duwwaa na hambisee si'a sadaffaa biyya hambaatti deebi'een mataa koo fi maatii koof hojjechaan jira. Abbaa manaa koo ture. Akkuma na fuudheen hanga qabeenya godhannutti dhala godhachuu hin qabnu naan jedhee baatii 4 qofa na waliin jiraatee gara biyya hambaatti na ergate. Anaan akkuma na ergeen waggaa 4 isaaf sa'aa maallaqan ergetti gaa'ela gara biraa dhaabbachuusaa obbolaan koo natti himani. Dhaabbachuu qofa miti isheedhaan illee waa'ee koo itti himee amansiisee gara biyya hambaatti ergee ishiin immoo naannoo waggaa 3 erga nyaatamtee booda akka diinaatti na ilaalaa turte. Booddee eenyummaa isaa dhugaa maallaqaaf qofa akka inni gara biyya hambaatti ishee ergate mataa isheetiin yeroo bira geessutti anaan illee dhiifama gaafate. Ati immoo ijoolleedha. Hunduma keenyaatiin gadi of eeggadhu. Abaluun jedhama. Abaluu eenyudha jedhiitii abaluutiin gaafadhu naan jettee nama ganda kiyyaa biyya dhaloota isaanii jiraatu natti himtee bilbila walirraatii cufne. Kallacha maatii kootti hime. Maatiin koo dursine sitti himneerra. Inni durumaayyuu deemisiin hin jenne. Situ nan deema jedhe. Jireenya keedha waan na ta'eef nuti si gidduun gallu. Yoo feete dafii deebi'iitii mana kee sirreeffadhu naan jedhan. Dhukkubni koo daran waan natti jabaachaa dhufeef waggaa 2 akkuman xumureen tikeettii kutadheen gara biyyaatti balalii. Hin dhufiin waan tanaan jedheef akkan dhufaa jiru satti himne. Lola hamaa keessa seenneerra. An akka koof gaa'ela koo sirreeffachuufi. Obboleessa koo xiqqaa Mooraa Yuunivarsiitii baratu waameen kootti waliin galla akkan dhufeeru eenyutti iyyuu nimiin jedheen qabadheen biyyatti galeen gaafan sarpiraayiz gochuuf mana abbaan manaan koo kireeffate keessan seenu dubartii ulfataateettuun arge. Anis nanna'e isheenis ni naate. Waanumti garaan ofii sodaatu jira mitiire. Ati eenyu mana koo keessaa maal hojjettaa yeroon jedhuuni natti kofalte. Hin maraattee ati mataan kee mana koo keessaa maal dalagdanaan jette. Hudheen morma ishee qabe. Garaatti baachuu ishee yeroon ilaalu wanta kaleessa anaan mudate yaadadhe. Na harkaa gadhiifachuullee hin dandeenye ture. Akkan hin dhufeeru dhagahee jaarsi koo fiigaa gara manaatti. Maali kun yeroon jedhuuni jaartii kiyya haaraadha. Waan si galchuu hin qabu naan jedhe. Anaaf inni seera qabeessaan gaa'ela dhaabbanneerra. Waliif mallatteessineerra. Ahaa dubbiin kun dhugumaa'ee jedheen kallacha mana seeraa deemeen maallaqan waggaa 2 keessatti akkaawuntii isaarratti erge 1-2 lakkaa'ee akkanaaf deebisu morma isaarraan dhaabbadhe. Haa ta'uutii garuu maallaqa anitti ergaa ture gatiin dabalamee karaa gabaa gurraachaan waan na ta'eef kallattiidhaan karaa baankii maallaqaan isatti erge baay'ee xiqqoodha. Seerri naaf dhaabbachuu dide. Maqaa kiyyaatiin maallaqni isaaf galeeru hin jiru. Waggaa 2 guutuu hojjedheen dhala koos dhabeen maallaqa koos dhiiga koo humna koos dhabeen dhukkubsattuu ta'een gara biyyaatti dhufe. Coopha xiqqoodhaan naaf gadduu dide.
lubbuun koollee ta'uu baate isatti tola. Maatiin koo dhukkubsachuu koo qofaatiif na yaalaa turan, sanaan booddee garuu harka keetiin kan ofitti fidde naan jechuun natti muranii mana maatii koo homaa rakkoo qabeenyaa hin qabne tokko keessatti sharfee tokkollee erguu fi dhiisuun koo akka qoree mana maatii kootti na waraane. Maatii koo waliin jiraachuu dadhabeen dhufeen baatii 3 magaalaa Finfinnee mana namaa galeen hojjechuu jalqabe. Biyya ambaatii maallaqa haga sanaatiin hin hojjedhu, magaalaa Finfinneetii immoo maallaqan ittiin hojjedhu otoon sinitti hime fayyaa kee moo maraatteetii naan jedhu. Ani garuu qorumsa na mudate sana jalaatii baqachuuf falmiiwwan turani jiraatii akkam taate jedhee nama na gaafatu jalaa baduuf ture. Mana namaa keessa gadi jedheen naannoo waggaa tokko hojjedhe. Haa ta'uutii garuu ammallee kanani hojjedhu asittillee qoricha bituuf malee waan tokko uffatallee ofirraa jijjiiruuf kan na dandeessitu ta'uu dide. Maatii koo jalaatii bilbilan kaasu. Isaanis abdii waan narratti kutataniiraniif badaa jaalala hagas ga'u naaf hin qaban. Ani gurri koon dhaga'u kaa kanaaf tokko obboleessi obboleettiin haati abbaan narraa baqachuu filataniiru. Amalooti kiyya jajjaboo hedduu kanan isinitti himne ni jiru. Kanani gaarii ta'ee gaariis yaadu gaariis godhuu fi dhagahuuni abbaa manaa koo qofa ture. Haa ta'uutii garuu naaf hin taane. Mana namaa hojjedhee waggaa tokko booddee bilbila dallaalaa abbaan manaan koo karaa isaa na ceesisee argadheen maaloo rakkadheeraa. Qoricha yoon argadhe garaan koo nagaadha. Deebisii na ergii maallaqa of harkaan qabu yeroon jedhuuni bar hojiin keenyi maallaqaan malee bilisaa hin hojjetamuun naan jedhe. Guyyaa guyyaatiin ittiin bilbile. Booddee irratti tole jedhee na waame. Ulaagaa yookiin immoo haal duree tokko irratti akka walii galu na gaafate. Kunis baatii 2 isa waliin akkan ta'uu fi biyya hambaa deemu immoo baatii 6 maallaqan argadhu hunduma akka erguufi. Takkaafuu jireenyi na harkaatii baheera mitiire toleen jedheen. Sababiin toleen jedhee fi kashlabbee ta'een otoo hin taane jireenya koo keessatti filannoo gara biraa waan hin qabneef halkanii guyyaa imimmaan otoo narra nyaa'u guyyaa nanitti isa argadhu ga'e. Bakka nani jirutti raayidii naaf ergee na waame. Anis raayidii keessa seeneen gara isaatti imala koo jalqabe. Haa ta'uutii garuu guyyaan raayidii sana yaabbadhe nama otoo hin taane ergamaa rabbiitu jireenya koo keessa akkuma koo Oromoo afaan naannoo kiyyaa dubbatudha. Dallaalaa sana waliin wal beeku. Jireenya dubartii hedduu akka inni bal'ees abbaan raayidii kanaa ni beeka. Dallaalaan sunillee anatu hin beeku malee namuma naannoo keenyaadha. Imimmaan ija koorra lola'aa jira. Konkolaachisaan maal taateeti naan jedhe. Anis itti dubbachuun dide. Maali rakkootu jira moo jechuun daandii cinaa dhaabee jabeessee na gaafate. Na dhiisu dide. Booddee irratti konkolaataa keessaa ba'ee gabbii naa cufee taa'umsa dudduubaarran jira gara koo dhufee taa'uun sooftii baasee ija koorraa imimmaan haxaa'e. Maali dhiira yoon ta'e haadha moo obboleettiin qabu otooti akkana taatu si fuudheen deemuu jedhe na gaafate. Anis afaan koo hiikkadheen dhiisii yaa obboleessa koo. Kan maatiin koo haatiif abbaan koo obbolaan koo nan hubanne namatti dubbadheen nama biraatu na hubataa. Jireenya kootu dukkanaa'e. Dhala laman dhabe. Waggaa 2 hojjedheen harka duwwaa hafe. Abbaan manaan koon amane anarratti dubartii gara biraa fuudhe. Isarratti dhukkubsattuudha. Jireenya natti dukkanoofnaan filannoo dhabeen nama amma ati bira na fuutee dhaqaa jirtu bira isa waliin akkan ciisuu fi biyya hambaatti akka inni na ergu maallaqa kiyya miindaa baatii 6 akkan kennuu fi walii galeen isa bira dhaqaa jira. Kanaaf kan hin boonye maaltu na boosisaa jedheen deebiseef. Yeroo kanatti inni maal jechuudha kuni? Humna nama akkanatti fayyadamuuni jedhee na gaafate. Filannoon qabu. Magaala kana keessa waggaa tokko hojjedhe. Mana namaa galeen. Haa ta'uutii garuu maallaqni argadhu qoricha bituun alatti narraa naaf. Garaan koo haga baqaqsamee maallaqa argadhee hodhamutti furaanaaf hin qabu. Ammallee achi deemeen akkan hojjedhu rabbitu beeka. Kan duraarra garuu fayyaan koo daran naaf wayya jedheen isatti madde. Yeroo kanatti inni ammatti wantan siin jedhu hin qabu. Gara nama kana akkati deemtu hin barbaadu. Maallaqa inni anaatiif kanfalu natti haahaaf. Hanga tasgabbooftutti waan tokko siin gaafadhu mana hin kireeffadhu abbaa ciisicha tokko kondominiyeemii nan qaba isa keessa jiraadhu naan jedhe. Anis hinna dhukkubaa gatii qorichaa na barbaada jedheen isatti dubbadhe. Yeroo kana innis hagamii jedhee na gaafate. Anis ittiin hime. Yeroo kanatti inni hiriyoota doktoroota nan qaba. Isaan biratti ilaalchisa. Haala salphaa ta'eetiin furamuu kan danda'u yoo ta'e irra deebitee ilaalamta naan jedhe. Mana isaattis na fuudhee deeme. Tole jedheenanis jiraacha.
jechuun jalqabe. Guyyaa guutuu televizyina ilaalaan oola. Waayifaayi qaba. Wantan barbaade YouTube irraan ilaala. Eenyuyyuu naaf hin bilbilu, eenyuufis hin bilbilu. Dallaalaan sunillee darbee maatii kootti bilbilee hin badde jedhee isaanillee si'a meeqan irratti yaalaa turan. Iyyi koo isaan biratti illee hiika waan hin qabneef sagalee koon dhoksadhe. Namni kunis inni bira jiru kun mana yaalaa nageesse sadarkaa wayyaa'aarra waan jiruuf baqaqsanii hodhuun hin barbaachisu jedhanii qorichuma sana fudhachuu ittan fufe. Edaa dhiphinni bakka jirutti dhukkubni nama qabellee nama hin dhiisu. Mana kana torbee tokko, torbee lama, baatii tokko yeroon guutu dagachaan dhufe. Dhukkubuma kanayyuu dagachaan dhufe. Fuulli koo natti deebi'uu jalqabe. Gurbaan kunis guyyaa tokko gadi na baasuun hoteelatti na nyaachisuu eegale. Uffatas narraa jijjiire. Waa'ee isaas nattaasa'u jalqabe. Akkana ture. Gaa'ela dhaabbatee ijoollee dubartootaa lamarree horate. Haa ta'uutii garuu haati manaansaa qabeenya xiqqoonni horate sababa hojii naabanii mana taa'uu hin fedhu jettee isa gaafatteen sa'aatii sanatti maallaqni callaan harka isaarra waan hin jirreef adda baanu malee jettee mana seeraa keesse qabeenya hiratanii adda bahanii Finfinneedhaatii maallaqa hiradhe kana aariidhaan hin balleessu jedheen konkolaataa kana biteen hojjechaa jira. Hojii ani jalqaba hojjedhu kanallee hin turre. Eenyuuf hin jiraadha jedheen abdii kuteetan jireenya kana keessa hin jira jechuun innis rakkoo sanatti made. Kanumaan otoo jennuti walitti maxxanuu jalqabne. Baatii lama booddee siree tokkorra buluu eegalle. Otoo jaarsummaan hin ergamin, otoo maatiin koo hin beekin gaa'ela koo lammaffaan dhaabbadhe. Nattis tole, nan gammadees. Kan na dhukkubaa turerraallee guutummaa guutuutti nan fayyi. Kunoo har'a abbaa manaa koo kana waliin ergan gaa'ela dhaabbadhee waggaa 4. Daa'ima mucaa dhiiraa tokko waliin Rabbi nuuf kenneera. Akkatti wal jaallan, akkatti wal kabaju, akkatti wal dhageenyu isinitti himuu hin danda'u. Hojii sana dhiiseennis hojii isaa duraatti deebi'ee anaaf mucaasaa jireenya qananii nu jiraachisaa jira. Garaan koo akka mucummaatti maatii koo hiikamuu baatus maatii koottis araarameera. Nagaan qaba. Rabbi bu'aa bayii sana hundumaa keessaa na baasee harka namicha dhiiga koo dhugaa ture jalaa na miliqsee jireenya kanaatiif na gaheera. Rabbi guddaan imimmaan koo lafatti hin ganne. Harka koorraatii yeroon waan hundumaa fixetti abdii kuteen gara cubbuu fi sagaagalummaatti miilla koo guyyaan kaase dhiifama isaatiin na yaadate abbummaa isaa yeroo hundumaayyuu akka na waliin jiru natti argisiisuuf otoon mucucaadhaa jiru manatti ol na galchee gaaddi sanarra qabe badhaadhinaan na jiraachisu jalqabe. Namoota keessaa abdii naaf ta'uu kan danda'an jabaadhu jedhanii otoo natti dubbataniillee qoricha kan naaf ta'u hedduun otoo jiranii namni nan beekne imimmaan koo argee naaf gaddee mana isaatti ol naqa. Kuni namaaree ergamaa Rabbiidha malee Rabbi ammallee jireenya keessiif haa eegu naan jedha. Obboloota koo sababa garaagaraatiin qorumsa garaagaraa keessa jirtanitti immoo yaadaa fi gorsi ani isiniif qabu. Wanta namni dadhabe, wanta isin dadhabdanii harka keessan garan taanetti kaastan miila keessan garan taanetti qajeelchitaniitiif Rabbi jira. Obsaa guyyaa keessan eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Hanga yoonaatti seenaa kiyya dhaggeeffattaniitu taanaan irraa barattaniitu laayikii fi sheer gochuun sagantaa kanallee jajjabeessaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.